akkuma Oromoo waliigalaatti yoo fudhattee nuti ijoollee ilmaan abbaa gadaatiif hin jenna ijoollee haadha siinqeetiif hin jenna bara dukkana sanitti bara wallaalummaan cimaan ture sanitti ummata ittiin bulmaata sirna gadaa kana qopheesse abbootii keenya ta'anii jiran. Sirni gadaa kun falaasamni kun addunyaadhaaf wabii ta'e addunyaaf madda nageenyaaf furmaata guddaa kanne bara dukkanaa sanitti sirna gadaa addunyaaf furmaata ta'e kana sirna siinqee kana abbootiin keenya qopheessan ati har'a dhaloota qubee ofiin jecha dhaloota barate waa hubate ofiin jecha sirnuma abbaan kee lafa sii kaa'e sanitti buluu dadhabdee akkamitti warra kalee isaatiin siyaasan beeku ati ka qophaa'etti buluu dadhabdee bara. Inti ijoollee abbaa gadaatiif hin jechuun naman saalfachiisu hamma isaa kana. Karaa biraatiin amma dhaloonni abbaa gadaa kaleessa sirna gadaa qopheesse sun sirna siinqee qopheesse falaasama addunyaa irratti akka ati argitu kanatti leellifamaa jiru kana ka qopheesse sun jiran. Abbaan gadaa irra jiru garuu ijoollee isaa lamman walitti araarsuu dadhabe. Mee abbaan gadaa isa jiraarra. Yoo jiraate maaf ijoollee isaa gaafa mufatan walitti araarsu garafee walitti araarsu haasawee araarsu